Assalamualaikum hordoftoota chaanaalii Mahaar Sharifii akkuma duraan isaaniitti himee ture waa'ee qormaata nigaat yookiin immoo gaatii jechuudha. Ka duraan waliin dubbannee ture jechuudha. Waa'ee qormaata gaatii ka namni digirii lammaffaa maastersi barachuudhaan duratti qoramu irraa waliin dubbannee ture jechuudha. Qorumsi kunini gosa sadiif keessa qabadha jechuudha. Qabiyyeen isaa tokkoffaan verbal reasoning yookiin English part dha. Kaan ammoo herrega quantitative reasoning fi logic dha. Harka fakkeenyaaf gaafiin tokkoffaa waan jedhu choose the word that is most similar in meaning to elaborate. Fakkeenyaaf jecha hiika sirrii isaa yookiin hiika wal fakkaataa jecha elaborate jedhu kana synonymy jechuudha. Isa barbaadna jechuudha. Kanaafuu simplify, complicate, explain, remove dha. Deebiin isaa caarka jiru kana explain dha. Yoo ibsa irra kennuun fakkeenyaaf elaborate jechuun waan bal'aa yookiin bal'isanii ibsuu yookiin waan tokkotti babaasu jechuun elaborate jechuun. Jechis kan waliin walitti dhiyoota yookiin walitti dhiyaatuun hiika sirrii isaa haa qabu. Explain kan jedhu kan explain jechuun ibsuu jechuudha. Simplify fi akkasuma immoo complicate kan jedhu kun ammoo hiika faallaa isaati malee akkasuma akka explain kan jedhu kanatti dhiyaata waan ta'eef deebiin isaa explain kan jedhu kanadha jechuudha. Kanaafuu synonymy si gaafate hiika sirrii kan itti dhiyaatu filattaa jechuudha. Yookiin ammoo synonymy yookiin similar meaning jechuudha. Gaafiin lammaffaa ammoo select the correct sentence jecha himsirri ta'e filadheedha. Irratti she go to school every day. Bara she goes to school every day. Caara she going to school every day. Daaratti immoo she going to school every day. Deebiin ammoo baar kan jiru kan she goes to school every day kan jiru kanadha. Ibsisa yoo ilaallu gaafiin kunini subject verb agreement gaafii kanadha. Gaafii akkanaati. Keessatti fakkeenyaaf yoo subjectiin third person singular ta'e fakkeenyaaf warri third person singular she, he, it fi kan fakkaatu yoo ta'e verbi irratti s itti dabalama jechuudha. Kanaafuu go irratti go is darama jechuudha. S waan daramuuf s daranne go is goonadha. Kanaafuu kan keessaa inni s daratu shiin kunini third person singular akkasumas wannichi illee habitual action irra deddeebi'aa waan taateef deebiin isaa baar jiru kanadha jechuudha. Gaafiin nettan ammoo choose the correct antonym. Antonym jechuun opposite yookiin ammoo hiika faallaa jechuudha. Jechi kamii jechi scarcer kan. Kanaafuu scarcer kana beekuuf hiika faallaa isaas keessaa yookiin antonym isaa beekuudhaaf hiika jechi kana beeku akkasumas jechoota filannoo irraa jiran kanaan laag dandeettutti hiika xiinxaluudhaan kan sirriitti faallaa isaa jettee amantuu filachuudha jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa baara kan jiru abundant kan jiru kana jechuudha. Yoo ibsitti kennu fakkeenyaaf scarce jechuun waan rakkisa waan hin argamne tokko yookiin waan muraasa jechuudha. Hiikaan faallaan isaa immoo abundant kan jiru. Abundantiin kunini waan baay'inaan jiraachuu danda'u. Limited fi few yookiin impitiin kunini waan gartee namni argachuu dandeenye guddoo onnechuu dandeenye itti dhiyaata. Antooniyemii otoo hin ta'e warri sinoniyemii hiika sirrii isaatti dhiyaata waan taateef hiikaan faallaan isaa abundant kan jiru kanadha jechuudha. Read the passage and answer the question jedha. Fakkeenyaaf gaafiin akkanaallee hin dhufti jechuudha. Passage jiru tokko passage si kennama. Passage kan dubbiste gaafilee garaagaraa ammoo passage sun irratti hundoftee deebista jechuudha. Fakkeenyaaf jecha passage asii olii kana dhimma asii olii kana dubbisneetiin jenne gaafiin jalqaba irra nu gaafatu what is the main idea of paragraph. Paragraph kana ergaan isaa topikiin yookiin main idea isaa maani waan jedhu gaafatadha jechuudha. Deebiin isaa caar kan jirudha. Climate change kan jiru kan jechuudha. Climate change is makes farming difficult kan jedhu kanadha jechuudha. Sababni isaas fakkeenyaaf paragraaf irraa akka hubatamu jechuudha. Jijjiirama qilleensaa yookiin climate change sababa ta'uudhaan qonnaan bultoonni rakkachaa jiraachuu waan jedhu argisiisa jechuudha. In recent years baroota dhiyoo kan keessatti climate change has yookiin ammoo jijjiirama qilleensaa significant challenges to agricultural production. Oomish qonnaatii fi challenge guddaa ta'ee jira jechuudha. Farmers are struggling to adapt to new weather pattern. Akkasuma qonnaan bultoonni qabsaa yookiin struggle godhaa jiranii adapt haala jijjiirama qilleensaa kan waliidhaan pattern kan waliidhaan wal fudhachuudhaaf. Kanaafuu climate change makes farming difficult. Jijjiirama qilleensaa qonni baay'ee rakkisaa jiraachuu kan jedhu ergaan passage kanadha jechuudha. Kanaafuu gaafii akkana deebisuudhaaf
Paaseejii haalaan dubbistee hubachuu qabda jechuudha. Yeroo hanqee baay'ee ammoo paaseejii dubbisuu irratti illee ittiin fixatini. Gaaffii erga laaltee deebitee gaaffii sun irratti hundooftee bakka asii barbaachisuun dubbistee hojjechuu illee dandeetta jechuudha. Inni taan ammoo which word completes the analogy. Analogy jechuun waan gartee wal ibsa walii dhiyaata waan akkasiiti. Which word completes the analogy? Analogy nakamedha. Water is to trust as food is to dash. Bishaan dheebuuf fakkeenyaaf dheebuuf dhugan jechuudha. As food is for dash. Nyaata ammoo maaliif nyaannaa waan jedhu jechuudha. Cooking ta'u tasting ta'u hungry energy hunger kan jedhu kan beelbaa'uuf nyaata. Fakkeenyaaf ibsa irra kennitu water is to trust jechuun bishaan dheebuu furuudhaaf yookiin dhuubee bo'uudhaaf dhugama. Akkuma kan nyaanne ammoo beel furuudhaaf furama yookiin hungry furuudhaaf furama malee cooking dhaabuudhaaf maani miti. Akkaataa duraan sii kennameetiin kattaanullee bifuma wal fakkaatan deebistaa jechuudha. Analoogii vital. Hiika sirrii isaa kan jechuun vital jedhu kanatti jechuudha. Hiikaan sirrii isaa essential kan jedhu kan sababi isaas vital jechuun waan barbaachisaa yookiin baay'ee barbaachisaa jireenyaaf murteessaa ta'u jechuudha. Kanaafuu jechi hiika wal fakkaataa qabu keessaa essential yookiin baay'ee barbaachisaa kan jedhu ta'a jechuudha. Essential optional immoo waan filannuuti delayed waan turuudha. Kanaafuu hiika sirrii waan itti dhiyaatu filannee deebisna. Kanaafuu essential kan jedhudha jechuudha. Torba identify the grammatical correct sentence. Grammatically correct ta'e filadhii jedha jechuudha. Akkuma san argitan asirra dubbisuu dandeettanii jechuudha. Pause illee gootanii filannoo fureen kan dubbistanii garuu inni sirrii ta'e kabbaar jiru kana neither of the student has finished kan jedhu kan. Sababii isaallee ibsirra kennitu neither jechuun nam lam keessaa tokkollee miti jechuun lamaan isaatiin miti jechuun neither jedhan. Jechuun singular yookiin tokko waan jedhullee miti. Kanaafuu verbiin sirriin ittiin fayyadamnu haazidha. Haaviifi aariin ammoo bakka kanatti hin taane jechuudha. Kanaafuu haazii ka qabas keessaa isbaar jedha waan taateef neither of the students has finished kan jedhu kan fudhanna jechuudha. Choose the correct antonyms or opposite of generous. Hiika faallaa generous kanaati jechuudha. Kanaafuu kan faallaan isaa greedy kan jedhu kan caar jedhu kanadha jechuudha. Sababni isaa generous jechuun nama harka bal'aa yookiin ammoo waan qabnamaan ga'u arjaa jechuudha. Faallaan isaa immoo greedy jechuun nama ufoo gartee of qofa yaadu ka doqni jedhama waan namaan kennin jechuudha. Kanaafuu hiikaan isaa hiikaan faallaan jechi generous jedhu greedy kan jedhu kanadha. Kaayar jiru ka baayar jiru ka daar jiru ammoo itti dhiyaata yookaan ammoo hiika faallaa isaan ta'udha jechuudha. Okay, sagalaffaa irratti find the word that best completes the sentence. Him kan xumuruu kan danda'u jecha sirrii ta'e filadhiifi jedha. Despite her illness, she remained dash throughout the day jedha. Kanaafuu deebiin isaa energetic kaayar jiru kanadha. Sababii isaa jecha despite her illness jechuun dhukkuba qabaatuyyuu jechuudha. Isin dhukkuba qabaattu kana jechuun wanti dhufu wanti dinqisiisa ta'utu energetic yookiin dandeettii fi humna qabaachuu isiitiin bakka sanaa sirriidha jechuudha. Despite her illness sababa dhukkuba qabduuf jechuudha. Dhukkuba qabaatullee malee she remained energetic jajjabduu taatee guyyaa guutuu dabarsitee. Taardiin hin ta'u dadhabbiidha. Hopelessiin abdii dhabuudha. Boordiin akkamsiin jedha mukaa yookiin dabbaramuudha. Kanaafuu kan jechi kan complete godhuu danda'u energetic kan jedhu kaa'aa jiru kanadha jechuudha. Choose the analogy that best fits. Analogy jechuun fakkeenyaaf the teacher is to school jenne fakkeenyaaf barsiisaan man barumsaatiif. Barsiisaan namaadha. Mani barumsaa immoo bakka hojii isaati. Kanaafuu as doctor is to what? Doktorii illee namaadha. Bakki hojii isaa maani? Hospitaaladha. Kanaafuu deebiin hospitaal kan jedhu kanadha. Ibsa gabaabatti kan teacher to school jechuun barsiisaan bakka barnoota hojjetu yookiin man barnoota hojjetu akkasuma doktoroonni hospitaala hojjetu jechuudha. Analoogii jechuun akka himii duraa dhufeen himii taanullee bifuma wal fakkaata suniin deebisuudha jechuudha. Waan hordoftaniif ammoo guddoo galatoomaa yeroo taanullee quantitative reasoning yookiin mathematics partii qabadha waan isin dhiyaadhu fi